Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun kan isin daawwachaa jirtan qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatiitiin guyyaarra magaalaa Adaamaarraa kaanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daaliitti argamnee jirra. Mana Obbo Simboo Tamasgeen jechuudha. Egaa isaan ijoollee qabu. Ijoolleen isaanii barnootaan cimoodha. Keessumaa immoo kan nama dhibu mucaan isaanii hangafaa yeroo san immoo barattuu cimtuudhaa mana barumsaa jirtu keessatti illee badhaasota garaagaraa akkasumas madaaliyaa 25 oliif waancaallee nama badhaafamtee jirtudha. Egaa muuxannoon maatii kanaa maali? Maatiin kun immoo haala kamiin hordofaa jiru kan jedhu isiniif dhiyeessuudhaaf gara kana dhufneeti kan itti jirru. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti filannoon keessan chaanaalii keessan OBN Gaammee ta'uu isiniin jenna. Nu waliin tura. Duraan dursaa carraa nuuf kennitanii mana keessan dhufnee isin wajjiniin gaaffiif deebii akka goonnuuf waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa isin galateeffanna. Nus guddaa galatoomaa isinis akka nu barbaaddanii gara keenya dhufuu keessaniif jenna. Daawwattoota keenya wajjiniin maatii keessan wal nu barsiisa. Ani maqaan koo Simboo Tamasgeen jedhama. Guddaa galatoomaan isiniin jecha asii yookaan isaan haadha manaa koo addee Daawwannee Waggaarii jedhamu. Mucaan isheen hangafaa yeroo isaan Simboo jedhamti. Isheen kan lammaffaa Waadaa Simboo jedhamti. Sadeeffaan immoo Ameen jedhamti. Hayyeegaa ijoolleen keessan barnootaan cimoo akka ta'anis dhageenyeeti kan nuti dhufne. Mee haalli barnootaa ijoollee keessan maal fakkaata nutti himi? Yeroo sani amma kutaa jeffaadha kan isheen barattu. Barachuu cimtuudha. Yeroo garaa garaattis yaa'u madaaliyaa kana fudhataa turteetti. Dorgommii adda addaa dorgomtee immoo waancaas al lamaan tokko fudhatteetti. So hangammaatti baay'ee barattuu qaxaleedha. Oolittis sadarkaa tokkoffaadhaan kan isheen deemaa jirtu. Isheen lammeeffaanis akkasuma isheerraa kan fudhatteedha. Isheenis kutaa tokko baratte alana. Amma kutaa tokkoffaa baatee jirti jechuudha. Duraan dursa carraa kana sanuuf kennee Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Ittaan sun immoo carraa kana nuuf kennitanii asitti argamuu keessaniif illee guddaa galatoomaan jedha. Dhuguma sirriidha. Barattoota ciccimoodha. Barumsa isaanii sirriitti kan hordofanii sirriitti immoo cimanii kan baratanii kaayyoo mataa isaanii kan qabanii barumsa isaanii dareettis yoo ta'e sirriitti dhaggeeffatanii manatti illee sagantaa baafataniitu ofii isaaniitiin illee ni dubbisu. Anillee yeroo tokko tokko isaan cina dhaabadhee isaan gargaara. Barattoota ciccimoo dhalachuun isaaniillee jechuudha. Barattoota sadarkaadha. Isheen oolitti illee kan baatu. Isheen illee akkasuma sadarkaa keessa kan baatudha. Waadaan illee. Toleetti immoo mee maqaa kee mana barumsaa barattu daree barattu nutti himi? Naan maqaan koo Yeroosan Simboon jedhama. Kutaa 6ffaan baradha. Mana barumsaa akkuma naggaadanitti. Maqaan koo Waadaa Simboon jedhama. Kutaan koo kutaa tokkoffaan Oromoo baradha. Manni barumsaa koo immoo Akmoon Akaadaamii jedhama. Umuriin koo immoo waggaa 7. Ati barattuu cimtuudha. Kutaa garagalii kaastee yookaan gulantaa tokkoffaarraa kaastee hagammaatti meeqaffaa ba'aa turte? Kutaa 6tti tokkoffaa lammaffaan jira. Baay'inaanii tokkummaffaan ba'aa ture. Naan al takka darbee immoo lammaffaan ba'aan ture. Kan yaadadhu keessaa muraasumadha. Qabxii amma kutaa tokkotti amma kutaa 6 jirutti kan badhaafamaa turedha jechuudha kun hundinuu. Na meedaaliyaan jalqaba irratti badhaafame kutaa tokkotu hin jiru. Kun meedaalaa ishee kanadha. Na yeroo sana baay'een gammadee ture. Maaliif yeroo jalqabaa koo yeroon akka walitti tokkoffaa ba'ee yeroon badhaafamedha jechuudha. Simisteera kanatti tokkoffaan ba'e qabxii 100 fiduun galmeesseera. Akka ati barattuu cimtuu taatuuf mee maaltu si gargaare? Inni jalqabaa waaqumadha. Kanaafuu guddaan galateeffachuu barbaada. Inni kan biraan immoo maatii koo warra na bira dhaabbatanii waan hundaanuu karaa hundumaanuu dhiibbaa koo kan naa cufaa turanii isaanis guddaa galatoomaa siin jedha. Tokkoffaa beekamaadha Waaqayyoodha. Lammaffaa maatiin koo na hordofanii daadiin koos maamiin koos na hordofaniiru. Waan baay'ee na barsiisaniiru. Waan baay'ee sanarraan baradhee waan naan galleellee barsiisaa yoon jirrellee maatii koo nan gaafadha. Isaanis immoo deebii naaf laatu. Kanarratti galatoomaan isaan jedha.
akka maatiitti hordoffii akkamii gochaa fi turtan? Kacarraatee yeroo nan qaban ture. Yeroo isaan mana barumsaadhaa galan maal akka isaan baratan daftara isaanii nan ilaalaa. Oolmaan isaanii maal akka fakkaatu, hiriyoota akkamii wajjin akka isaan oolan, daree keessatti akkamittiin isaan hordofuu danda'an illee nan gaafadhaani. Yoo gorsa isaan barbaachisa ta'e illee gorsa tokko nan kennaaf akkaataatti daree keessa ta'anii barsiisaa dhaggeeffatan maal gochuu akka isaan qaban nan gargaaraan. Maatiin inni guddaan isaan gochuu qaban jalqabama ijoolleen of danda'anitti hordofii guddaa gochuu qabu. For example, yeroo baay'ee manni barumsaa amma maatii sana ga'uu dhiisuu danda'a. Yaa'uun barsiisa sirriidha, mana barumsaa cimaa gahuu dandeessa, garuu amma maatii kan ga'u hin jiru. Kanaaf maatiin tokko mana barumsaa barsiisa yaadu erga galfatee booda garuu itti gatee dhiiseetu jalqabaa ka'ee akkuma ammaa haasofne pilaanii akkaataa isaan ittiin qayyabachuu danda'an, akkaataa isaan ittiin waan baratan sana immoo kilaasitti fakkeenyaaf kilaasiimatti illee barataa ooluu isaanii hordofuun, waan isaan baratan yeroo isaan dhufan gaafachuun, mootifeet isaan gochuun, kakaasuun, iskeejuulii isaanii hordofuun, isaa booda immoo isaa boor baratan immoo akka isaan irratti qophaa'anii dhaqan firee akkatti aaraatti hin taaneef sammuu isaanii kana dadammaqsanii akka kanatti geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Erga kana godhanii booda garuu gara dhumaarratti akka isaan of danda'anii ofii isaaniitii amileedhaan farkisan waan baay'eetiin kakaasuu dandeessaa. Takka yoo laayinii sanarra bu'an ofii isaanii dudduuba deebi'uu hin barbaadan waan ta'eef akkaataa isaan ittiin of danda'anii amileedhaan laayinii gaariirra bu'an gochuu irrattis hojjechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo keetti uumame haala kamiin fayyadamaatii kan itti jirtu? Takka yeroo miis godhu jira. Yeroo kanatti na hordofanii maybe natti dheekkamuuf amnaamini lakki akkas hin godhin na gorsuufaa jira. Mana barumsaattis taayim maanajimentii silxanaa kan fudhannees leenjii kan fudhannees jira. Innaa warroota akkasitti yeroo fayyadamuu irratti baay'ee sababiin muuxannoo qabuu fi yeroo fayyadamuu irratti sirnaan na fayyadama. Yeroo miis godhus immoo jira. Barataa tokko barataa cimaa kan isa taasisu yoo maal godheedha? Inni jalqabaan yoo maatiin isaa hordofuu ni ta'e, kan biraan immoo yoo ammam yoo kufeeyyuu yookaan immoo ammam yoo gadi bu'eeyyuu fuuldurri isaa yookaan immoo fiichariin isaa yeroo hunda gadi bu'aa ta'uu dhiisuu amanuu isaa inna kutannoo qabaachuu isaa immoo yooma kufeeyyuu abdii qabaachuu jechuun kutannoo qabaachuu isaa. Egaa badhaasota asirratti argineeti kan itti jirru badhaasota hedduudha. Mee badhaasota kana yoom akka badhaafamtee eessatti akka badhaafamtee yaadatan nutti himi? Mana barumsaa keenyatti already dorgommii garaagaraa gaggeeffama. Kanneen akka spelling bee jennee kan fudhannu jira, gaaffiif deebii, maths competition kan jennu jira. Dorgommoota kanarratti moo'in amma kana fidee danda'e. Wancaashee kana gaaffiif deebii irratti hin badhaafame. Gaaffiif deebii kan nuti jennu immoo barumsa hundumaan gaafatamtee yoo tokko isaa ta'uu hin dhabin yoo darbite amma xumuraatti moo'innaaniin wancaa kan argadhe. Isheen kun immoo spelling bee yookaan immoo ingiliffaan qubee dhedheerootu jiru isaaniin qubeessuuniin ishee kan argadhe. Badhaasota kana keessaa immoo kan jaallatte yookaan inni raanfanne kamidha? Meedaalaa ishee achi jirtu sana yeroon meedaaliyaa kana argachuu fi waancaa sana wajjinidha. Meedaaliyaan kuni kana argachuu fi halkan sa'aatii 9 ka'een yeroon dubbise jira. Na baay'een itti dhamee ture. Akkasumas immoo kanaafuu meedaaliyaatti kanaaf baay'een jaalladhaanii jechuudha. Deeggarsi maatiin geessiif godhan immoo maal fakkaata? Hordoffii maatiin konaa godhan akkuma galeen yuunifoormii keenya jijjiirannee turistuu keenya nyaannee xiqqoo reestii fudhannee wantoota assaayimentii hojii manaa maal qabnu hojjannee dubbisnee isa dubbisnee sanarraa immoo maal akka barannee yookaan immoo har'a maal akka barannee gallee hunda keenya haadha keenyatti ibsinaa. Haadhaaf ibsinee immoo yoo wanta dogoggorree jiraate immoo nu sirreessiti bakka achumaan qabachaa deemna jechuudha.
Already barana ministry SBT fi subjectoota kanneen akka herreegaa, saayinsii, ingiliffaa, afaan oromoo, gadaa, safuu kanarratti baay'een xiyyeeffadhe hojjedha. Warroonni sadan immoo ingiliffaa, saayinsii fi maatiin immoo yoomuu barakeetti sibiraan hafanii. Kanaafuu isaan jabaadhanii qo'achuu fi ingiliffa immoo jechootaan hin beekne waan fakkeenyaaf kitaabarra yoo jiraate Google godhee ChatGPT faa Copilot faa jiru na isaan gaafachuudhaan faa yeroo koo qo'achuu faadhaan yeroo itti dabarsudha. Ijoolleen mul'ata qabu. Mul'ata isaanii sana bira godhaaf immoo maatiin jajjabeessuun dirqama jechuudha. Mee mul'ata ijoollee keessanii beektu maal ta'uu barbaadu? Isin immoo haala kamiin hordofaa jirtu? Mul'atni isheen xinnoon illee ammaaf mul'ata badaa difaayin gooteen fixannee takka jijjiirama jirti. Isheen guddoon garuu amma almost settle gooteetti mul'ata ishee fuula ishee duratti maal ta'uu akka qabdu settle godhatteetti. Isheen saayintistiidha kan inni ta'uu barbaadotteetti. So saayintistii keessaa immoo kan qorichaa irrattidha kan isheen hojjechuu barbaaddu. For sure gama sanaanis immoo baay'ee dandeettii gama sanaan baay'ee qabdi. Nus immoo dandeettii ishee kanarratti kitaabota adda addaa daballee akka isheen argattuuf lammaffaa immoo akkuma manni teknooloojii baay'ee jira waan ta'eef gama sanaan akkaataa isheen ittiin aseesii argachuu dandeessu nan godhattee waan isheen nu gaafatte hundumayyuu dhowwaa tokko malee normaalii kan sammuu ishee gabbisu kan sammuu ishee guddisu karaa isheef ta'u karaa kallattii isheef ta'uuni aseesii isheen barbaaddu hundumaa gochaafii jirra. Gara fuulduraattis immoo mul'atoota ishee kana wajjin kan wal qabatan Proogiraamoota adda addaa irratti akka isheen hirmaattuuf carraa adda addaa barbaadaa jirra. Kanadha. Mul'ati koo fuulduratti saayinsii of paandemikiidha. Sababiin an ta'uu barbaadeefis amma fakkeenyaaf qorichoonni garaa jiru. Garuu amma ammaatti kan hin argamne qoricha HIV/AIDS fa'aa jiru. Uummanni keenya Itoophiyaan immoo baay'een isaan ittiin dhumaa jiru. Kanaaf kana waan ta'eef qoricha isaanii argamsiise addunyaa kana dhukkuba HIV irraa bilisa ta'uu barbaada. Achi bira gahuu fi keessumaa saayinsiin waan sirriidha. Fakkeenyaaf akkatti qoricha uumamnaamin jira yeroo tinaasaa irratti ramadamtee hojjettu. Isa keessatti immoo saayinsiin barbaachisaadha. Waan saayinsii beekuu akkamitti akka dhufee kan saayinsiin jedhu fa'aa beekuun sirra jiraata jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo qormaata simesteeraa jalqabaa qoramaati kan isin jirtanii. Qophii qormaataaf haala kamiin taasisaa jirta? Haalli qo'annaa kee immoo akkami? Yaa'u kan hin qophaa'aa jiru qo'achuudhaan amma fakkeenyaaf boorqamna waate subjectii wayii boorqamna taanaani subjectii sana briefly amma waa tokko mata dureen tokko amma wantinaansa hundi isaanii galutti intarneetii irraas ta'ee haadhaaf abbaa koo gaafachuu irraas ta'ee hundasaa kan inni baruu barbaaduu fi kan inni barudha. Egaa bara kana ati barattuu kutaa jahaati. Mee qabxii hagamii fiduudhaaf karoorfattee dubbisaa jirta? Tokko nan kufaa akkasin ta'a kan jedhan jiru. Garuu akkas hin ta'in hunda isaanan darbaa dhibba nan fidaa jedhanii dirqama kutannoo qabaachuu qabu. Anis immoo averejjiin koos 100%dhaanis 100 fiduu barbaada. Fakkeenyummaa gaarii ijoolleen maatiirraa argaati kan isaan guddatu. Wanni barumsaa jalqabaa maatiidha waan ta'eef akka maatii kanaatti mee fakkeenyummaa gaarii isin ijoollee keessanitti agarsiisaa jirtan maali? Egaa fakkeenyummaa normaalii egaa sabbaan isaa himatu caalaa sanamni jedhutu irra gaariidha. Normaalii garuu akkaataa whatever akkaataa lafa hojiittis haa ta'u lafa jireenyaattis haa ta'u fakkeenyummaa akkaataan ittiin sooshaal laayifii keessattis qabnu akkaataa of eeggannoo mataa jechuun bareedaa ta'inidha. Irra caalaatti immoo ispeeshaalii daa'immoota kanarrattis fakkeenyaaf akkaataa isaan ittiin guddatan laayinii karaa hundumaa isaan sheeppi ta'anii guddachuu danda'an uumuudhaan fakkeenyummaa gaarii mana barumsaa isaaniitti mandaraa safaraa keessattis haa ta'u iddoo dhaqan hundumatti fakkeenyummaa gaarii akka isaan qaban irratti hojjetameera. Akka maatiittis immoo gama
fakkeenyummaa magaarii qabnaa. Yeroo hundumaa duukaan naasa'ani. Nanaa sobsiisaa oolmaa isaanii bakka akkam akka oolanii mudannoo isaanii mana barnootaa keessatti maal akka isaan mudate maal akka isaan gammachiise maal immoo akka isaan dogoggoran maal akka isaan gaddisiise oolmaa isaanii yeroo hundumaa duukaan naasa'a. Kanaaf walitti dhufeenyi keenya akka hiriyaadhas akka haadhaaf mucaa dhalleeti walitti dhufeenyi sirrii jira jechuudha. Ijoolleedhaaf maal qabattee dhufte walaloodha? Walaloo mee ijoollee dhageessisi. Amma kanan siin dhiyeessu walaloo walaloon walalisaa gurra naaf ergisaa gurra qofaa miti afaanin callisaa mata dureen walaloo koo biqiltuu kunuunsaa biqiltuu xinnoo margisu naannoo madda afuura magariisa bareedaa bu'uura jireenyaa nyaata hunda keenya naannoo bareechiftee miidhagsitee tolchitee biyyoo harkiftee bishaan harkiftee lafarra baatee gaaddisa taatee biqiltuu qorichaa biqilchaa bareechaa waan dhaggeeffattan guddaa galatama. Afaanota hedduu akkati beektu dhageeraa mee afaan kam fa'aa beektaa? Afaan kana immoo akkamitti barachuu dandeesse? Already ani afurin qaba kan dandeetti afaan afurin qaba arabiffammoo xiqqoo yaalaan jira na afaan oromoo amaariffaa fi ingiliffa perfectidha na frenchii omaan jedhu frenchii fi arabiffa xiqqoo yaalaan jira baruuf. Afaan Fireenchii mee ijoollee nagaa gaafadhuuti hiikasaa nutti himi. Bonjour, je m'appelle Sansimbo, je suis en 6e année dans la Commune Académie, j'ai 12 ans. Ingau. Ijoollee bonjour jechuun akkam jirtu yookaan immoo akkam ooltan jechuudha. Je m'appelle jechuun immoo maqaan koo jechuudha. Je suis sixième jechuun immoo ani kutaa barattu kutaa jaate jechuudha. Daalaa Akmoon Akaadaamii jechuun immoo mana barumsaan koo mana Akmoon Akaadaamii jedhama jechuudha. Je suis en 12 jechuun immoo umriin koo umurii waggaa 12 jechuuti. Afaan Arabaas. كيف حالكم؟ أنا اسمي روسان سيمبو أنا أقرأ المدرسة الأكمون أكاديمي اسمه أمي داوني وقاري اسمه أبي سيمبو تمسجين كان جتوني مو كيف حالكم يتوني أكم جرتو يتودا يجولي فرا كيف حالكين مو درباف كان يروزو كيف حالكان مو إيرافيرو غافتهم دا أنا اسمي يتوني مو مكان كو يتودا أنا أقرأ المدرسة الأكمون مو مكان من برمساكو دا اسمه مين مكا ركودا اسمه أبينمو مكا باكودا. Baay'ee namatti tola. Mee afaanota kana haala kamiin baruu dandeessi? Afaan Arabaa baay'een jaalladha baruufis baay'een tattaafadha. Kanan irraa bare immoo YouTube irraadha. Jechuun Arabic language ምናምን jedhee search gochuudhaani na ጓደኛን hiriyaan koo tokkos jirti. Isheedhaan faas gaggaafachuudhaan jechoonni tokko jiru akkamitti qobeef akka barreessanii fixne malee safaa isheerraas YouTube fayyadamuurraas bareera jechuudha. French immoo manuma barumsaatu barsiisaan nu barsiisu jira. Na agaammaatti nu barsiisee na kan biraan immoo YouTube faarraas ChatGPT gaafachuufaas Naan Frenchiin garuu language cimaadha waan ta'eef barachuun xiqqoo ulfaachuu danda'a jechuudha. Atis mee akka afaan Fireenchii beektu dhageessee jira ijoolleedhaaf mee faaroo afaan Fireenchiitiin jedhiiti dhageessisime. Nous sommes les îles Akmoni Academy. Nous sommes les îles Akmoni Academy. Venez vite fare, oh fare, oh fare. Venez vite fare Akmoni avancer. Venez vite fare, oh fare, oh fare. Venez vite fare Akmoni avancer. Nous sommes les îles. Venez vite fare, oh fare, oh fare. Venez vite fare Akmoni avancer. Faaruu kanan farfadhee afaan Fireenchiitiin kan rambaremmoo bolteekiyoodha. Afaani isheen guddoon afaan jalqabaa afaan isaan dhaloota isaanii sirriitti beeku qofatu hin taane fluentiidha jechuudha. Speel gochuudhaa ka'e jechuudha. Isa kana baay'ee hojjetu irratti. Nus baay'ee irratti hojjenneerra jalqaba isa kana yoo beekan sana beekuun isaan waan hin rakkifneef. So Ingiliffama isheen fluently naasofti
yaa'u kominikeeshinii irratti baay'ee cimtuudha. Mana barumsaattis wantoota qophii adda addaa dhiyeessuu irratti akka adda dureettidha kan isheen dhiyaattu. So yeroo kana dhiyaattu afaanota adda addaa fayyadamti. Afaan Oromoo iddoo barbaachisu afaan Oromoo, Ingiliffa yeroo barbaachisu Ingiliffa, Fireenchii siin fayyadamti, Fireenchii iddoo barbaachisu Fireenchii fayyadamti jechuudha. Egaa olmaan kee mana barumsaa keessaa maal fakkaata? Mana barumsaa keessatti gumiileen garaagaraa jiru. Hirmaannaa akkamii qabdamee mana barumsaa keessatti? Mana barumsaa keenyatti kilaboota garaagaraa jiru yookaan immoo garee garaagaraa jiru. Na gumiin baay'een jiru, gumii saayinsii fi teekinooloojii kan jedhan jiru. Iddoo sana ga'uuf immoo maybe iddoo biraatti ramadamuu dandeessa waan ta'eef Ingiliffa immoo sirriitti barumsa irra waan jiraatuuf amma ammaatti gumii Ingiliffaa keessa hin jira. Ingiliffa kan nuti baruu dandeenyu immoo yeroo hunda practice yoo goone yookaan immoo irra deddeebii yoo shaakallee amma yoo jecha yoo wallaalee bakka yoomiyyuu itti milkaa'u jedhanii dhiisu jechuudha. Kanaafuu akkas jechuu hin qabnu. Sirnaanii Ingiliffa yoo xiqqoome jecha tokko yoo dadhabnillee intarneetonni teekinooloojiiwwan garaagaraa jiru isaan fayyadamuun jecha sana baruu akka qabnu akkasumas immoo Ingiliffa immoo intarnaashinaaliidha waan ta'eef hundi keenyayyuu baruu qabna jechuudha. Gumiin afaan Ingiliffaa maal irratti hojjeta? Gumii sana keessatti yeroo ijaaramtanii jirtan maal fa'aa hojjettu? Gumii sana keessatti pronunciation akkamitti akka baratan amma fakkeenyaaf line up participate irratti namoonni Ingiliffaan dhiyeessan jiru. Ingiliffuma sana immoo pronunciation akkamitti amma fakkeenyaaf jechoonni garaagaraa jiru. Amma fakkeenyaaf favorite jenna kan jennu akka favorite garuu pronunciation isaa kan biraadha. Favorite jedhama pronunciation isaanii sirrii. Na pronunciation yoota kana spelling akkatti intina godhan fa'aa na gumii kana keessatti wanta kana baranna jechuudha. Hiriyoota koo wajjin amma fakkeenyaaf ChatGPT namni fa'aa gaafachuudhaan jechoota tokko finnee yookaan immoo YouTube fa'arraa Ingiliffa kan barsiisu fa'aa finnee jecha akkasii ennee jechicha walii ibsu yookaan immoo hiikaasaa walitti himuu fa'aa goonaa jechuudha. Egaa maatii gaariin hawaasni gaariin biyyaaf bu'uuradha. Maatii maal gochuu qaba? Lammii bor baratee biyya kana jijjiiru horachuudhaaf gaheen maatii maali? Gaheen barattootaas immoo maali? Mee maatiidhaaf maal dhaamtu? Maatiin inni guddaan isaan gochuu qaban jalqabama ijoolleen of danda'anitti hordofii guddaa gochuu qabu. For example yeroo baay'ee manni barumsaa amma maatii sana ga'uu dhiisuu danda'a. Yaa'uun barsiisa sirriidha, mana barumsaa cimaa gahuu dandeessa garuu amma maatii kan ga'u hin jiru. Kanaaf maatiin tokko mana barumsaa barsiisa yaadu erga galfatee booda garuu itti gatee dhiiseetu jalqabaa ka'ee akkuma ammaa haasofne pilaanii akkaataa isaan ittiin qayyabachuu danda'an akkaataa isaan ittiin waan baratan sana immoo kilaasitti fakkeenyaaf kilaasiimatti illee barataa ooluu isaanii hordofuun waan isaan baratan yeroo isaan dhufan gaafachuun mootifeet isaan gochuun kakaasuun iskeejulii isaanii hordofuun isaa booda immoo isaa boor baratan immoo akka isaan irratti qophaa'anii dhaqan firee akkatti aaraatti hin taaneef sammuu isaanii kana dadammaqsanii akka kanatti geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Erga kana godhanii booda garuu gara dhumaa irratti akka isaan of danda'anii ofii isaaniitii amileedhaan farkisan waan baay'eetiin kakaasuu dandeessaa. Takkaa yoo laayinii sanarra bu'an ofii isaanii dudduuba deebi'uu hin barbaadan waan ta'eef akkaataa isaan ittiin of danda'anii amileedhaan laayinii gaariirra bu'an gochuu irratti hojjechuun baay'ee gaariidha jechuudha. Maatiin ijoolleen isaanii bakka isaan oolanii maal keessa akka isaan oolanii yeroo hundumaa yeroo qabaataniitu yoo biiziilee ta'anii yeroo muraasa daqiiqaa muraasallee daa'imni isaanii maal akka fakkaatan duukaa haasa'uun barbaachisaadha. Akkuma yeroo isaan dhukkubanii mana yaalaa geessinu mana barnootaatti illee dadhabinni mucaa kootii kamidha kamittidha kan ishee dhibee qabdu jennee adda baasnee lafa dadhabina isaanii sana nuunillee bira dhaabbannee yaaluunidha jechuudha. Yaaluu jajjabeessuu ni qabna bakka rakkina isaanii adda baasnee. Baay'ee gaarii. Ijoolleen akkuma kee barattoota cimoo ta'uu barbaadu mee ijoolleedhaan naa gorsiin. Fakkeenyaaf ijoolleen tokko wal dorgomuufaaf jecha dafanii dura ba'uufaaf jecha kan daddafanii qormaata hojjetan jiru. Haa ta'uyyuu malee sababii jalqaba baaneef yookaan immoo sababii dursinee ijoollee dursinee sababii qormaata fixnee fi tokkoffaa ba'uu hin baanu. Kanaafuu sirnaan yeroo qabnu irratti teenyee hojjennee
akkuma Oromoon mammaaku bishaan darbee waraabu kan jedhanii yeroo qabnu irratti yeroo sana irratti fayyadamnee qajeelfama qormaataa dubbisuu qabu. Jechuun fakkeenyaaf barsaan keenya tokko yeroo hundaa waa'ee akkasiin waa'ee kana nutti hima. Yaa seenaa isaa immoo keessaa immoo sobaniif akka namni instructionii dubbisu gargar baafachuuf jecha kan sirrii ta'e soba jedhii kan sirrii hin taane immoo dhugaa jedhii faa kan jedhanii fidan qormaataa jiru. Innaa sababii kana ta'eefiyyuu hundasaa sirnaan ilaallee instructionii isaa dhugaa jedhii soba jedhii kan jedhus filadhu yoo ta'es waan hundasaa sirriitti ilaallee fixuu qabna jechuudha qormaaticha. Egaan ijoollee an kanan sin gorsu maatii keessan illee gammachiisuudhaan safuu hawaasaa beekuudhaan barumsaan illee qaxalee ta'uudhaan yeroo hundaa yeroo akkuma carraa silkii yoo argattanii intarneetota garaagaraa irratti geemii garaagaraa taphachuu dhiisuudhaan maatii keessanis guddattanii iddoo guddaa geessanii akka isaan boqochiistan na kanan sin gorsaa. Inni kan biraan immoo waan hundumaa irratti maatii keessan biraa dhaabbachuu amma fakkeenyaaf maatii gargaaruu ta'uu danda'a, waan garaagaraa ta'uu danda'a. Yeroo boqonnaa keessan irratti immoo kitaaba dubbisuu waan akkasiifaadhaan akka isin yeroo keessan dabarsitan akkasumas immoo yeroo keessan immoo akka isin baay'ee waa guddaatti ilaaltanii isinitti himaa jechuudha. Gorsan sin laadhu gaafa guddattaniyyuu maatii keessan gargaaruu sin gorsa. Waan dhaggeeffattan guddaa ta'u maamii koo baay'ee ammaa irratti na hordofteetti hordoffii guddaa na hordofteetti barumsa kootti ana cimsitee bakka ana qo'achistee turte. Daadii kudhaan immoo maamiidhaan kana waan naaf gooteef guddaa galatoomuu jedhanii. Daadiin koo immoo maamiin koos jiraachuu hojii biizii yoo taateyyuu daadiin koo bakka dhufee bakka haadha koo dhufee na qayyabachiisa jechuudha. Kanaafuu lamaan isaaniidhaan baay'ee guddaa galatoomaa jedhanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan isin haga yoonaa daawwachaa turtan kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatii guyyaadhaatiin muuxannoo maatii obbo Simboo Tamasgeeniin isiniif qoonneerra jechuudha. Qophii keenyarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa mucaan isaanii yeroo san badhaasota garaagaraa kan qabdu keessumaa madaaliyoota 25 ol kan qabdu kan immoo mana barumsaa keessatti hirmaannaa garaagaraa taasisuudhaan akka argatte maatiinis immoo walitti fufiinsaan hordoffii cimaa gochaa akka jiran egaa nutti himaniiti kan isaan jirani. Kanaaf dhaloota bor biyya kana jijjiiruu horachuudhaaf boorri maatii waan ta'eef maatiin ijoollee keessan hordofaan dhaamsa qophii keenyaati. Egaa sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture Hangamachuu Saakeetii ogeessa kaameeraa keenya Abdurrahmaan Jamaal taanee isin faana ture. Torba dhufu immoo maatii biraa iddoo biraatti wal agarraa. Hangasitti nagaatti.